Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Har'ee kurraan dhala 24 bara 2016 qophii har'aaf qabnu tibbanaa fi mala jireenyaati. Tibbanaa keessatti diddaa Oromoo Oromiyaa keessatti torban kana gaggeeffamaa jiran keessaa garii isaa ilaallu. Mala jireenyaa keessatti immoo Aliyyii Galatoo maalummaa humnaa irratti qophii xiyyeeffate sunneeffate isin eegaa jira. Akkuma barametti kan dura dhiyaatu oduudha. Aan kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsaa itti dhiyaadhaa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaaf qabnuun sin dhageessisaa duraan dursaa hangafoota oduu. Diddaan Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti bifa adda addaatiin jabaateetti fufeera. Mootummaa wayyaanee immoo waraana bakka adda addaa qubachiisuun alattis waraana biyyoota ollaa Oromiyaa jiranirraa ergifatee diddaa Oromoo dhaamsuudhaaf hojiitti jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany immoo tarkaanfii addaa fudheetan dhaaba jechuudhaan dhaadateera. Fincillee ammallee bifa adda addaan jabaateetti fufee jira. Amma oduu bal'inaan. Oromiyaa kibbaa magaalaa Yaabeelloo keessatti hiriirri mormii haala jabaateen guyyaa har'aa adeemsifamaa oole. Diddaan kun manni barnootaa sadarkaa lammaffaa keessaa barattoonni kan irratti hirmaatan ture. Manni barnootaa sadarkaa gadaanaa keessaas kan argaman akka ture beekameera. Haala naannoo Yaabeelloo akkanaaf ibsuuf nam tokko kan nageenya isaatiin maqaa isaa himuun hin barbaachifne dubbiseen jira. Hiriirama mana barumsaa prepaaratorii irraati jalqabanii fi dhufanii ijoolleen gara mana barumsaa elementaariyaas naannoo xumura magaalaa jiru ga'anii jiranii achillee seenanii achi barattoota qabatanii alaabaallee buusanii uffisanii fi kaanii dhamee jiru kun hin baratu kan jedhu achi qabatanii gaddeebianii magaalaa keessa illee olii gaddeemaa turanii amma kanatti immoo inni raawwatame tokkollee hin jiru humni ittisaa illee hin turre beektani filee akkuma magaalaa keessaa gaariidhaan dhaadannoo jira raawwataa turanii dhaadannoo raawwatanii kaanii booda immoo bulchoollee warri bulchaa kantiibaa illee motorumaan naannoo magaalaa irra turan malee inni jarri dubbatanii illee hin jiru yeroo ammaa erga jarri walgahii jiraa xumurataniin booda humni amma galee jira taa'aa kanatti jechaadha. Humni kun maal? Humni kun humna federaalaati. Waraana jechuu keeti? Amma makiinaan seenee jira bakka yeroo magaalaa seenee jira. Maal ture kan ijoolleen yookaan immoo warri hiriira ba'an gaafachaa turan? Inni jedhe gaafatan tokkoffaa dubartiin shakkisoo taa'amu diinagdaa suni nurraa dhaabbatu lafa keenyarra abaabuu kan jirudha. Barattoonni lama kunillee habaan kan jirudha. Bilisummaan gabrummaan illee nu gahaa kan jirudha bakka dhaadannoo jira guddinaan kan jiru. Agam ta'u? Kanaa wal qabateeti. Barattoonni baay'eedha barattoonni jalqaba kan dhufan garuu xiqqoo isaanii dhufanii mana barumsaa illee walitti dabalanii fi amma magaalaa gara bittaa godinaa illee ol deemanii as gara waajjira kantiibaa illee deemanii fi amma yeroo ammaa warra dibbisinaanii jiran. Alaabaa buusan jette alaabaa eenyu buusani? Kan Itoophiyaa fi kan Oromiyaa jira kan mana barumsaa keessa jiranii isa buusanii uffisanii fi deebi'anii ba'anii jiranii jecha yeroo ammaatti. Maal qabatan immoo harka isaaniitti ijoollee maal qabatanii deemaa turan? Waa ta'uun qabatti. Daftara uffisanii fi wanta maxaafa uffatan malee wal jedhe jiru. Diddaan Oromoo kun mormii fi diddaasaa wal makeen godina Arsii Gololchaa Dhummuugaa keessattis guyyaa har'aa gaggeeffame. Mormii kanarratti gaaffiin mormii kan dhiyaatee jiru hidhaaf ajjechaan nurraa dhaabbatu mirga abbaa biyyummaa nuuf haa kabajamu waraanni wayyaanee Oromiyaa keessaa abba'uu fi kan kana fakkaatu kan jedhu ture. Mormii kanarratti uummata heddumminaan kan hirmaate yoo ta'u karaa nagaatiin gaaffii isaanii dhiyeeffachuun akka xumurame beekameera. Waraanni addaa naannoo Gaambeellaa Oromiyaa lixaa godina Ilubbaa Booraa keessatti bobbaafame akka jiru beekame. Humna addaa naannoo Gaambeellaarra bobbaafame kun guraan ala 23 bara 2016 magaalaa Mattuu keessa naanna'ee uummata otoo shororkeessu mul'atee jira. Humni kun baatii darbe keessa waraana wayyaaneetiin hidhannoo hiikkatee turuunsaa kan beekamu. Yeroo ammaa immoo diddaan Oromoo waan itti jabaateef mootummaa wayyaanee hidhachiisee Oromoo takka bobbaase beekameera. Maanguddoonni biyyaa akka jedhanitti uummata Oromoof uummati Gaambeellaa nagaadhaan waliin jiraachaa waan turaniif
haala kana mootummaa wayyaanee booressuuf shiranni xaxe kan hubachuuf waraanni gaambeellaa naannoo sanatti bobba'e uummata reebuu firaarsuurraa akka of qusatu himaniiru. Ollummaan gaarii qabnu akka gaarummaa isaa itti fufuuf yoo barbaadan waraanni gaambeellaa Ilubaaboor keessa qubatan uummata tuquun qaban jedhaniiru maanguddoonni. Waraanni wayyaanee barsiisaa Naahib Muwaaqumaa Dabalaa magaalaa Amboo keessaa ukkaamsee akka fudhate beekame. Oduun Amboorraa nu ga'ee akka ibsutti barsiisaa herregaa mana barumsaa qophaa'ina Amboo kan ta'e Naahimin guraandhala 23 bara 2016 humnoota tikaatiin ukkaamfame. Naahimin walga'ii barsiisota godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamaa oolerra ture galgala yeroo walga'ii irraa ba'u mooraa mana barumsichaa fuulduratti loltootaan butame. Yeroo sana kanneen ijaan argan akka himanitti Naahimin innaa qabamu waraqaan mana seeraa tokkollee dhiyaanne. Aga yoonaattis eessatti hidhame akka jiru wanti beekame hin jiru. Diddaaf mormiin godina Jimmaa magaalaa Shabbee Somboo keessatti guraandhala 23 bara 2016 gaggeeffame. Diddaa kanarratti barattooti mana barumsaa qophaa'inaaf sadarkaa lammaffaa godina Jimmaa aanaa Shabbee Somboo heddumminaan hirmaatanii jiru. Dhaadannoo We Need Freedom Oromiyaan kan Oromooti Stop Killing Oromoo kan jedhu dhageessisaa oolan. Poolisoonni aanichaa barattoota dhaabsisuuf qawwee dhukaasaa turan. Haa ta'uti uummati sodaachuu didee diddaasaa waan itti fufeef poolisiin aanichaa poolisii federaalaatti wawwaattachaa akka turte beekameera. Hanga ammaa kanatti barattoonni 2 qabamanii akka jiranillee hubatameera. Diddaan barattootaa kun godina Wallaggaa Lixaa aanaa Beegii magaalaa Beegii keessatti haala jabaateen itti fufee akka jiru beekameera. Kana malees aanaa Qondaalaa keessatti haaluma wal fakkaatuun diddaan kun akka deemfame oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Akka oduun kun ibsutti Beegiis ta'ee Qondaalaa keessatti uummata Oromoo gaaffii wal fakkaataa kaasan. Gaaffiin abbaa biyyummaa uummata Oromoo akka kabajamu waraanni wayyaanee Oromiyaa keessaa haa ba'u uummati Oromoo ajjeefamaa jiraachuun dhaabbachuu qabaa fi kan kana fakkaatu akka dhiyeessan beekameera. Haaluma wal fakkaatu Wallaggaa Qeellam keessattis diddaan jabaatee itti fufee akka jiru beekameera. Yeroo ammaa kanattis waraanni wayyaanee uummata shororkeessaaf sodaachisaa jiraachuun hubatameera. Uummati garuu bara baraan nu sodaachisaa jiraachuun dhaabbachuu qaba jechuun diddaa isaanii bifa adda addaatiin itti fufanii jiran. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannisuu dabalatee waraqaa adda addaa bakka garaa garaatti facaasaa akka jiranillee hubatameera. Gama kaaniin Machaaraarraa oduun nu ga'aa jiru haala addaatiin kan hubatamu. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany immoo tarkaanfii keessa deebii qabneen uummata Oromoo irratti fudhadha jechuun dhaadateera. Haala kanaaf kan Machaaraa fi kanneen biroo immoo qophii keenya tibbanaa keessatti gara boodaa isiniif dhiyeessina. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Guraandhala 22 bara 2016 Machaaraan kutannoo fi murannoo aan qubattootaaf weerartoota wayyaanee raasuu eegalte. Sababa kanaan wayyaaneen sodaa guddaa keessa seente. Ittaan sunis meeshaa of harkaa qabdu maraan uummata irratti dhukaasuu fi roobsuu eegalte. Akka kanaan lubbuu namoota hedduu battalatti fixxe. Namni tokko haala sana akka kanaa gaditti nu ibseera. Guyyaa kaleessa magaalaa Machaaraa fi Miicatti hiriira deemsifamee namni gara 16 dhumee beeka. Amma ganama Machaaraatti tooruma sa'aa takkaa fi achi gara lamaa kanatti jalqabee yeruma kana duraanis qophaa'anii waan jiraniif nama 4 battalumatti irraa dhayan. Rasaasa uummatuma keessa gallachiisaniituma dhayan. Magaalaa Miicataa Machaaraa bulchiinsaa tokko kiiloomeetira 5 adda fagaata. Uummanni magaalaa Miicataa akkuma jirutti fe'ee dhufee itti hidhaame ammas. Kana booda uummanni garmalee kararratti baay'atee bakka hiriirri cimee jennaan rasaasa namoonni bakka jiran hin beekamne mana keessa fakkaata gallackisan uummata keessa. Amma kana booda nama kanatti kanaa hin beekamu namni akkuma jirutti namni bakka kanaa nadhee odoo hin deemee kufaa jechuudha. Haala kanaatiin namni 16 lubbuu isaa dhabee erga ijoolleen kun ajjeefamanii jaan booda hiriirris akkasumatti namuu rifatee reeffa kana kaasuudhaan kunis kararraa ni bittinnaa'e. Haala kanaan amma kana booda namoonni jiran kunis nama naannoo kan barattoonni kun bakka adda addaatti dhufanii achitti baratan waan ta'eef ammallee ganaadha warri hospitaala keessa jiran ni jiran gaafa lubbuun isaanii eeggamaa jiru. Namni kun dabalee akka ibsetti uummati kutannoodhaan reeffa isaa fudhatee
bakkatti kabajaadhaan owwaallachuutti jira. Amma gaariitti isaanii bakka adda addaa galee jira gara Kutaarsii daangaa waan ta'eef achis galee ni jira. Magaalaa baadiyyaa aanaa sanallee gadi Jaadulloo Arooreessaa jedhamu bakka hunda galee jira. Guyyaa har'aa kana sababa kamii awwaalcha booda naannoo reeffitti gale hundatti awwaalan booda hiriiritti cimee itti fufee jira jechuudha. Magaalaa Maccaaraa miidhagaa awwaalaa jiranii baadiyyaa galeellee kan naannoo adda addaa hunda galeellee awwaalanii amma magaalaa Jaadulloo jedhamtu ni jirti. Ishii kan haala hiriirri haga ammallee itti fufee jira jechuudha. Jaadulloo keessa haga ammaa kun karaan kallattii lamaan cufame qaama seeraa garuu osoo tokkollee argine uummanni akka fedhetti yaada isaa ibsatee mormii isaa dhageessisee gumaan keenya ni ba'a ni kafalamaa kuni jee amma haga ammaa itti fufaa jira jechuudha. Namni guyyaa har'aa haala naannoo sana jiru gaafadhes akkanatti naaf ibse. Haalli amma jiru naannoo magaalaa Maccaaraa fi miidhagaa waraanni agaazis dhufee qubatee marsee qabatee taa'aa jira. Naannoo baadiyyaa ammoo waan hin jirreef naannoo baadiyyaatti akkuma jirtu uummanni hiriira ba'ee amma gaggeessaa jira jechuudha. Hiriira bakka ijoolleen itti duutee galte maratti daldala sochiin hawaasaa tokkoof hin jiru. Manni hundi akkuma cufateetti jira. Ka baqatee gaara jira. Manatti galee cufatees akkasumatti naannoo magaalaa miidhagaa fi Maccaaraa akkuma jirutti cufatee jira. Bakka sochiin uummataa hin jiru. Namni biraa immoo haala naannoo sana jiru akkanatti barruun naa ibse. Kaleessa bakka awwaalchaatti namooti kan lakkaa'an lubbuu namoota 16tu wareegame. Kun kanneen mana yaalaa keessa jiran hin dabalatu. Kanneen hagammaatti humna waraanaa harka jiranis kan dabalatu miti. Kun kan uummati harka isaatiin awwaallateedha. Ammaaf maqaa isaanii adda baasuun nama rakkisa. Garuu hunda isaanii uummati ni beekanaan jedheera. Ragabaan kun akka ibsetti maqaa wareegamtootaa qabachuun ammatti hin danda'amu. Garuu dhokatee kanaafuu miti. Uummata keessa waan jiruuf yeroo kamiyyuu argamuu danda'a jedheera. Ragabaan kun akka dabalee himetti Guraandhala 23/2016 guutumaan guututti baadiyyaaf magaalaan naannoo sanaa uummataan dhuunfatamee jira. Uummatis gammachuudhaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuudhaan gaaffii abbaa biyyummaa Oromoon abilisoomtu jedhu dhageessisaa oolan jedheera. Sodaa kanarraa ka'uun agaaziin karaa aanaa hawwii guddinaatiin helikooftara lamaatiin akka buufaman hubatameera. Uummati immoo daandii ciroo Machaaraa geessu cufuudhaan agaaziin akka danqaman taasise. Akka namni kun ganama kana naa ibsetti haallamma magaalattii keessa jiru hedduu kan tasgabbaa'e miti. Magaalaa sana keessa suuqii fi manni nyaataa tokkollee banaan jiru. Sagaleen namaallee dhagaamu. Guyyaa lamaaf har'as baay'ee sodaachisaadha jedhee jira. Mormiif diddaan Machaaraa kun lubbuu Oromoota hedduu galaafatee jira. Hedduullee madoo taasiseera. Egaa amma marsaa sadaffaadha beektaa marsaan lammadaa odoo tokkoo fi lammaffaan namni illee osoo hin deemu maal dhufaasa malee addaan gale. Har'a garuu adda ta'ee gaafuma namni akkuma dhageessan kana namni baay'een du'ee jira. Sababa kanaan uummanni illee waan sodaatee fi waan inni jiru hin qabu qabsoo itti fufee jira. Uummati karaa nagaa bahee nagaaf bilisummaaf dheebuu qabu ibsate kun ergaa jabaa dabarsee jira. Qawween sodaachisanii bituu fi uummata fixuun gaaffii mirgaa dhaabuu akka hin dandeenye ifatti mirkaneessee darbe. Gaaffiin uummataa haga deebiin argannetti diddaa fi fincilli uummataa dhaabbachuu hin danda'u. Diddaan kun Oromiyaa bakka garaa garaa keessatti torbaan kanas jabaatee itti fufee jira. Oromiyaa ba'aa magaalaa Baateerraa wixata darbe namni hin dubbises hiriirri kun karaa adda addaa dargaggootaaf uummataan qindaa'ee gaggeeffamaa jira. Raadiyoo Sagalee Oromoorraan si bilbilaa. Mee waan naannoo keetti deemuu jiru naa ibsuu dandeessaa? Mee naa ibsi mee? Garuu hiriira baane amma ganama kana sa'a 3 fiixinaatti jechuudha. Hiriira baane kana hiriira amma yeroo baaneen sigattee hawaasa keenyaatiin walitti hidhamuu eegalle isaan reebichaa fi risaa kana addaan facaasutti amma lafa aramaa jetti jaalla. Lafa aramaa jetti lafa aramaa akkasii jechuudha. Eenyutu sirreeba? Eenyu isaan kan sirreeban? Isaan kan waraana Itoophiyaa lekkete nagaa jedhamee amantu isaaniif amma akkasitti dararaa kana gaggeessaa jira. Dararaa isaan biyya keenya irra gaggeessaa jiran kana dura dhaabbachuu irratti jechuudha. Ayyee. Kanarratti mormii keenya dhageessisuudhaaf baane jechuudha. Namni miidhame jira? Namni miidhame jira? Namni miidhame jira namni miidhame jiru ijoolleen akkasitti duraa baate naannoo jiru keessa namni maqaan ijoolleen hedduu gaafanii jiran nama jedhaati.
Bakka asii meeshaan addaafata qabu humna nama jirutti gara miidhaan dandeenye kana ganaa haadha hojjetan irra qabnaa. Guyyaa har'aa maal gaafachuuf baatanii iyyuu? Sidaa fi ajjechaan ni waadaa fedhuudha. Nama meeqa taatu kan hiriira baatan? Agam taatu hiriira kan baatani? Nama lakkoofsan kumaali, nama kumaali. Nama kumaali lakkaa hoitu. Ayyaa amma maaltu deemaa jira naannoo sana? Amma fincilaati milkiisi kana tumaa jechuudha. Isaan tura fiigaati isaan tumaa jiran. Wanti ibsuu barbaaddu yoo jiraate naa ibsi dabaliiti. Wanni inni ibsuu barbaadu uummata keenyaan jechuun uummata keenyaaf moo uummata keenyaan sochiin keenyaa akka addaanitti nasiinni addaan fakkaatanii waan kaafneef lubbuu obboleeyyan keenyaa qabee beekachuu qabna waan jechuudha. Akkasitti falmi kanaa jechuudha. Amma waraanni hedduun mul'ata naannoo sanatti. Ni mul'ate. Humna dabalataa ammoo guddaan naqaa jiranii garuu ijoolleen jittinnaawaniituma. Hedduu galatoomi yaada nuu kenniteef. Ayyee isilleen galatoon naan baafachuudhaaf garuu akkasitti kanarra jira isilleen galatoon naan baafachuudhaaf nuu kennuudhaaf rabbi umrii sun yaalaa ta'u injifannoo kan bilisummaa rabbi haa godhu. Diddaan Oromoo kun Oromiyaa kibbaa keessattis haala adda addaatiin jabaatee itti fufee akka jiru beekameera. Torbaan kana keessayyuu wixata darbe namni nageellee Booranaarraa dubbise akkana himet uummati naannoo sana jiru saamichi nurraa dhaabbatu ajjeechaa naa dhaabbatu jechaan hiriira gaggeessee jira. Naannoo magaalaa nageellee Booranaa keessatti kan sa'aatii lamirra jalqabee sa'aatii fudhanii hiriirri itti fufee jira. Itti fufiitu haasa'eeti. Hiriirichi ammoo dhaadannoo adda addaa waan akka Oromoon lafti qabeenya Oromiyaa kan Oromiyaati Oromoon lafa isaarraa buqqa'uun hin danda'amtu qabeenya Oromiyaa nama dhuunfaatiin saamamuun qabu waan jedhaatiin bulchaa cuucaa keessa ubbataaf barata bulchaa ajjeesaa jiru kana keessa jalatti buluu hin dandeenyu waan jedhaatiin dhaadannoon isaan baanii kana ammoo rakkoowwan adda addaa akka laf qabeenya Oromoo ka jiran cufayyuu uummata nama dhuunfaa tokkoof kennanii Oromiyaan qabeenya adda rakkachaa jirti manneen adda addaa ijaaraa hidhoowwanii rakkoo adda addaa qabaa jiranii. Eenyuuf kennani? Adda addaa eeganamni ijaarratee obbaafatee. Eenyuuf kennani lafa sana? Lafsame kasara almuddin kennanis jirti ammoo lafa mana irra ijaaranii irra jibsan sun ammoo nam tokkollee hin kennin akkasumas jibsanii liizii mootummaa garti namni birri 38 kaffalin mana ijaarrachuu hin danda'u waan jedha qajeelchi baasanii. Nama hagamtu bahee hiriira kan? Namni wanni jiraata magaalaa fakkaata barataa uummati waan jira namni gabayaan guyyaa gabayaati barataan baadiyaan namoonni gabaa dhufanii namni tokko wanti hin jiru nam qajeelchota waajjiroota keessa hojjetan hojii wurdoo abbootiin goofa waan ta'anaaf. Maal jedhan guyyaa kana barattoonni? Barattoonni baay'ee itti gammadanii jiranii akka barattoota baay'ee itti gammadanii jirra guyyaa kana baay'ee itti gammadan barattoonni akka malee egaa sa'aatii lamirra jalqabee sa'aatii kudhanii itti fufuun nagaan xumuramee osoo waan takka illee hin dalagin nama ijoollee tokko lamaan dhuma irratti qabaniidhanii sullee agaarraatti gadi hin dhiinne sun lamaan jalatti namallee handhaanii ka'umaan jedhin xumuramu akka malee itti gammadan. Waan biraa laf tokkotti almuddin kan diidaa keessa jira labsuun irratti ammoo uummati ta'ee mana adda addaa wanni ijaaree horii horsiisuutti gubanii kaloo adda addaa gubanii lafallee saamanii fudhatanii bakka waan adda addaa kaasanii jiranii ammoo waan san irratti guyyaa kana poolisii agaazii fidanii namoota dhaananii namoota cabsanii hospitaala jira namootni ammoo qaqqabanii dhaanii manidhaa guuranii gar nama kudhaniin gahaa waan jedhan dhaga'uu jiran mootii information ammaan ta'an irratti irratti hamma. Uummati walii galatti maal barbaada? Uummanni waliigalatti akka atuuta kan jala baanee bilis baanaa waan jala barbaadu uummata atuuta kan jala baanee bilis baanaa bilis ba'uu feenaa akkana atuuta kan jala buluu hin dandeenyu kana namni fidaa jiran ka barataan fuula bakkitti barate hin qabne ka namni lakkoofsa bakkitti lakkoofsa hin qabne kalafisa irra fuudhanii nama kennan bakka kan jiraachuu hin dandeenyu waan jiraachuu namooti haa jiru. Waan biraa waan dabaltee naa ibsitoo qabdaa? Wanti biraa wanti kun lafaan laftoonni kan jallaa itti odoon taatiin warqiin adda addaan jirtini iddoon wanti adda addaa waan akkasii tayyuu almuuddiin waan kennanii fi waan akkana kana marayyuu namni irratti lubbuun nama irratti akka ba'uu jirtu wanti dabalata kaaniin kana haalleen ammoo mana barumsaa itti laabraarii dubbisuu hin dandeenyu maanii dubbisuu hin dandeenyu akkasiin qabsi godhanii dhaabanii barataan bakkeessa warra cufatti waan hin taane mari'ataa wanti cufatti akka irra dhaabattu kilaasii jireenya barachuun ala ispeesii dhufeen dubbisuu hin danda'u waan jedhaatiin akka irra dhaaban kanallee cufa wanta akka cufatti dhaabatte dabalachuun barbaadu.
Gama biraatiin ministeerri muummee Hayilamaariyaam Dassaalany diddaan Oromoo humnoota alaatiin deeggarama jechuun ibse. Hayilamaariyaam ibsa miidiyaa isaatiif kenne irratti diddaa Oromoo keessumattuu kan godina Arsii Lixaa keessatti gaggeeffame bifa biraatiin dhiyeessuudhaaf yeroo yaalu batameera. Akka inni jedhetti diddaan Oromoo Arsii Lixaa bu'uurri isaa gaaffii uummataa otoo hin taane humnoonni badii kaayyoo isaanii milkeeffachuuf kan dhiyeessanidha. Humnoonni kun garuu eenyu akka ta'an ifatti hin himne. Gaaffii uummata Oromoo tokkummaan kaasee deemsaa jiru addaan qooduuf kan akeekkate ibsi waajjira wayyaanee irraa qophaa'ee karaa Hayilamaariyaam Dassaalany himame kun diddaa Oromoo bakka tokkotti gaaffii sirrii akka ta'etti dhiyeessuun kan biraa immoo gaaffii badii akka ta'etti akeekuu fi qooduuf yaaleera. Kun akka xiinxaltoonni jedhanitti mala abbootiin Abisiiniyaa waggoota 150 duratti fayyadamaa turanii agam malleetti gargaaramaa jiranidha. Hayilamaariyaam Dassaalany ibsasaa kana keessatti humnoota badiiti kan ittiin jedhe tokko mootummaa Shaabiyaa fi humnoota alaatiin deeggarama jechuudhaan ibsuudhaaf yaaleera. Kanaafis ragaa mul'isu ni qabna jedhe garuu immoo ragaa kana waan himen jedhu. Itti dabaluunis ergama badii kan ittiin jedhe diddaa Oromoo kana yeroo xumuraatiif dhaabsisuuf tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka fudhatu dhaadatee jira. Tarkaanfii keessa deebii hin qabne kan hagammaatti uummata Oromoo irratti hin fudhatamne garuu maal akka ta'e hin beekamne. Akka uummata Oromoo yaadatutti jaarsi waggaa 75 mucaan waggaa 9 dubartiin garaatti ulfa qabdus haadhoonis dardarris guyyaa daalacha waraanaan ajjeefamaa jiran. Barsiisota hidhuu beektota ukkaamsu ammallee gaggeeffamaa jira. Tarkaanfiin addaa kun maal akka ta'e oollee bullee ilaalla jedhu xiinxaltoonni. Akka namuu hubatutti 12/2015 irraa kaasee aga sa'aatii kanaatti hidhaa ajjeechaa baqattummaa fi garadabsummaa argaa jirra. Kun roorroodha. Roorroo hamaa. Garuu roorroon hagamuu ulfaatu bilisummaa keenya deeffachuuf qabsoo goonu duubatti hin deebisu jedhaniiru. Roorroo kana keessa qabsoo keenyaan ni baana jedhu maanguddoonni biyyaa. Akkam jirtu dhageeffatoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Torbaan darbe waa hunnaa jalqabnee turre. Hunniti bifa torba akka ta'e akkasuma mootummaa hunnoota kannii akkamitti akka ummata himuu fi akkamitti waan kana hin qaba jedhee akkamitti akka inni fakkeessu dubbannee turre. Adda amma wanti irraa laallu hunniti kunni yoom hojjetaa fi Oromoon ammoo hunna kana akkamitti akka inni qabu isinii ibsinaa jechuudha. Hunniti torbaa kun tokko ka waa namaa gooteeti sababa ati waa namaa gootuuf hunna namarra qabaattu kun sababa ati nama miidhuu dandeettuuf namni miidhaa kan keessan sodaateeti waan tokko waa ati barbaaddu godhu kun anini situ achina kaayate an sheeka keesi an mootummaa keeti an maalee kan keeti kanaafuu waa an jedhe dhaga'uu qabda kun ammoo an beekaa an hayyuu akkama fakkeenyaaf an doktorii kanaafuu qoricha an sii kenne liqimsi an akkaawuntaantii waa'ee horii natu caalaa beekaa kanaafuu akkana godhadhu an looyerii kan keeti natu bakka sii bu'eeti sii dubbata jedhaniiti waan amma expert power ka jedhamu kana kun ammoo hunna warra akkasiiti warra akkanaa jabaa warra akkanaa waliin jira warra akkanaati waa mana jettee ati qabdu kun ammoo hunna atiin annama manama annama jaalatama annama kabajamaa jettee ati qabdu kun ammoo odeeffannoo isinii ol qaba waan deemaru beeka waan teknoolojii beeka kanaafuu odeeffannoo isinii ol waan qabuuf jecha hunna isinirra qaba ka jedhu kana inni kun yeroo akkamii hojjeta fakkeenyaaf reward power kana isinii godhaa kana naa godhaa ka jedhu inni kun yoo gamni lachuu wal dhaga'ee hojjeta fakkeenyaaf kana sii godha kana godhi yoo namaan jette tokko waan ati sii godha jette san yoo warri ati sii godhaaf jette suni itti hajame tokko ka hojjetu jechuudha yoo warri ka itti hajamne taate kana sii godhaan hin hojjetu lammaffaa yoo atu waan hin godha jette san uduma namni itti hajamu ati godhuu dadhabdellee wanti suni hojjetu jechuudha ummanni Oromoo mootummaa Itoophiyaan kun waa akkana sii godha jedhee waa ofii ka inni fidateeti achi ummata Oromootii godhu hin jiru jechuudha ummata Oromoo fuudheeti ummata Oromooti yoo ka kennu taate yooma tolellee Oromoon qabu fuudhee Oromoo kenne ka hojjetu jechuudha lammaffaa kana si godha qawwee qaba odeeffannoo qaba maal si godha kanaafuu akkana si godha yoo miileenni shaniitu as hin jiru yoo guddate nama 1,000 2,000 warri miiliyoona 50 olii gad oofan ummanni Oromoo kun miileenni 50 kun miiliyoona tokko oofamuun miiliyoona tokko yoo isaa dhufanii gaanii miti oofamuun kun
ummanni Oromoo birrii ta'eeti isaan doolaara ta'aniiti akka yeroo birrii jijjiiranii nama tokko nama 20 manzaaranii ummanni kunniin hunna Oromoo caaleet ummata Oromoo mo'atamu. Ummata Oromootitu hunna ofii qabu kan argaa dhabeeti jarri lakkoofsi xiqqootuun ummata kanarra teetti sunillee gaafii jechuudha. Kanaafuu namni miiliyoona tokko hin geenye nama miiliyoona 50 akkamiin miidhuu danda'a. Kun yoo abbichi miiliyoona 50 hunna ofii qabu kana argee hin jirre akka waa hunna hin qabne tokko ta'aa jechuudha. Yeroo hunniti warra kanaa ummata Oromoo irraa hojjetu ummanni Oromoo miiliyoona 50 akka ta'ee fi ummanni isaan sochoosaa kun ammoo warri amma Tigraay martee as hin dhufne nama hagu as jira. Ummanni kun ummata kanarra akkamitti ta'a. Kun ammoo mootummaa kan keeti situ na filatee situ achi na kaayate kanaafuu na dhaga'uu qabda ka jedhu. Inni kun ammoo mootummaa ummata Oromoo akka hin taane qawween dhufee humnaan achirra jira. Kanaafuu yoomillee ummanni Oromoo ummata kana filatee mootummaa kiyya jedheeti akka inni achi kaatee hin jirre hiriira ijoolleen baatee dhumataattu kanarrattu hin argitaa jechuudha. Kabiraa beekumsa yoo taate ummanni Oromoo addunyaa kanarra fi profeesaroota, saayintistoota, akkaawuntanti, injiinerii, looyerii maali ummanni Oromoo hedduu qaba. Kanaa barnoota zamanaa kanaa duun taane manguddoota keenya hayyuu keenya nuti argitani warri guyyaa takkallee mana barnootaa zamanaa kana dhaqanii hin jirre hayyuu profeesaroota addunyaa kanneen ol bu'aa beekanii jechuudha. Yeroo ta'anii isaan rakkoo furan yeroo isaan dubbatan yoo argite beekumsa hedduu qaban. Mootummaa waan hin qabneef beekumsi isaan qaban kun kwaalifikeeshinii jijjiirameeti profeesara, injiinera, looyera jedhaniin hin jiran malee ka lutti namaa yeroo cabu fayyisu sila doktora iskuulan dhandhe malee. Ka yeroo gosti meeqaa walloltu taa'ee dubbii san qalee nama araarsee nagaa buusu silaawa eksperti akkama biyya faranjii kana jechuudha. Biyya waan hin qabneef akka waan nama homaa hin beekne duwwaa tokkollaa akkama malee hunna jechuudha. Hunna beekumsaa nama keenya ka barate dhiisiiti namni keenya ka iskuulallee dhaqee hin jirre beeka. Ka biraa riferansi paawar yoo ilaalte aadaa Oromoo kuni aadaa namni dharra. Fakkeenyaaf aadaan keenya walqixxummaa amana, nagaya jaalata, nama ofi qaba, waan qaburraa namaa kenna, ollaantu qollaa waliin nagaan jiraachuu fedha. Silaa amala jaalatamu tokko jechuudha. Amalli kun yoo abbichi ofirra beeke calla ka wanti kunniin illee hojjetu. Odeeffannollee amma miidiyaan hin jira. Lafti adda fagaatee dura adda qoqqoodanii bulchanii malee OMN hin jira, Maddii Walaaboo hin jira, Saabaa'oon hin jira, Oromoo TV'n hin jira. Miidiyoonni adda addaa kunniin Oromoon akka odeeffannoo bifa tokko qabaatu godhuu hin danda'a. Kanaaf ummanni Oromoollee odeeffannoo waa isaa seenaa isaa ka dhokate, jabeenya isaa ka dhokate, dinagdee isaa ka dhokate, waan adda addaa ka isaa ka dhokate kana beekeeti odeeffannoo gayaa qabatee waa ofiitii falmachuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu akka miidiyaan baname mootummaan Itoophiyaa halkanii guyyaa irratti du'ee wanti waan kana cufsiisuuf hunna ummanni Oromoo akka horanne. Maaliif ummanni kun miiliyoona 40 gara tokkotti yaada bifa tokko, hubannoo bifa tokko qabaatee mirga ofiitiif waan ofiitiif yoo dida jedhe jarri kunniin wanti siin godhuu dandeettu hin jiru. Kanaaf haga danda'ametti miiliyoonni 40 kun akka bakka tokko hin dhufne adda adda qoqqoodaniiti yoo danda'ame walitti buusuun yoo danda'ame waan adda addaa godhuun mootummaan kun umrii ofii dheereffachuu hin fedha. Kanaafuu ummanni Oromoo hunnoota 7 kanneen hin qaba. Hunna waan namaa kenniiti maaliif qabeenya qaba, beekumsa qaba, waan adda addaa qaba. Kanaafuu waan namaa kennuu hin danda'a, waan namaa godhuu danda'a. Lammaffaa nama miidhallee yoo ummanni miiliyoona 50 naannoo sanii nama ka'e miidhullee yoo barbaade nama miidhuu danda'a. Yoo miidhuuf itti ka'anillee irraa hafuu danda'a jechuudha. Karaa fixaniiti irraa hafeeti deebi'aa kana guddate malee. Kabiraa ummata dimokiraasii amanu tokko, ummata abbaa gadatti amanu tokko waan ta'eef yeroo filamullee waan ummanni barbaadamuuf filama. Yeroo isaa fixeellee irraa bu'a jechuu akka aadaatitti. Beekaallee yoo taate hayyuu hedduu qaba. Odeeffannollee taate amma odeeffannoo gayaa qabaata. Walii hiriiroollee yoo taate walii hiriiroollee irra hojjetee akkuma amma dippiloomaasii ala hojjetaniiti waan adda addaa godhaaran kana namoota humna qaban ka addunyaa kanneenillee wanti inni hiriiroo walitti hin qabaanneef hin jiru. Kanaafuu ummanni Oromoo wanti inni godhuu danda'u humna qabu kana akka qabu argeeti ofi gaddeebeeti. Hunniti mootummaan Itoophiyaa ummata kanarra qabu hin jiru. Ummatatu waan mootummaan kun humna ummata kanarra qabu seeti jala cadhisaa ture malee waggaa dheeraaf. Ummata Oromootitu waa mootummaa kanaa godha malee mootummaa kanallee waa godhuu danda'a malee mootummaa Itoophiyaa ummata Oromooti wanti inni godhullee hin jiru. Wanti inni godhuu danda'ullee hin jiru. Yoo ummanni Oromoo hunnoota 7 kana laaleeti humna qabu kana itti dhimma baheeti
humna isaa kana mul'isee jechuudha. Kanaafuu mee keessa deebaa laalaati humna torbaa kana mootummaa Itoophiyaatti qabamu uummata Oromootti qaba ka jedhu xiinxalaati ilaala.